Gadaamessi keessi haa goggogu takka jedhe. Hiriyan tanteesiin bareedin lama jedhe. Hin dhalin tanumaan namaa ijaallaali sadii jedhe. Dhageesse lafaa kaasee siin bobbaasin manumatti fincaanii buudaan si jalaa haa guuran afur. Hanga jiru duniyaa tanarra jiraattu fitinaadhaaf karaa rabbi siyaadhaaf lama nama kana quba qabaadhu. Qalbi caba takkaa namni hin cabin takkaa rabbi nama tokko hin agarsiisin. Qalbi caba takkaa musiibaa duniyaa tana gubbatti takkaa rabbii mootota warra zaalimtoota warra duraa irratti musiibaa takkaa hin buusin. Musiibaa addunyaa tanarratti takkaa hin argamin. Takka Rana seenaa bakka kennina maaliifi ammoo garuu gaarii miti isiniif gaarii miti yoo maasiyaa ta'e qofa abbaan tiktooka kan keeti irratti waan badaa maxxansa kana guyyaa qiyaamaa akka birurraa deemtu quba qabaa gaafa duutee qabrii galte hamtuun abbaa sanii abbaan sun toobate irraa ati immoo garuu hamtuu danteessan tiktooka keeti irratti dhiiftee deemtu. TikTok irratti dhiiftee deemtu tana yoo namni biileenni dhufee daawwate wallaahi akka diliin sun sirratti deebitu laal deemi ulamaa itti gaafadhu deemi quraana itti gaafadhu tokko kana diliin nama dalageessan irratti hin gaafatamtu abbaan dalageessan toobatee jira ati immoo garuu iccitii isaa san fuutee ol baaftee miidiyaa keessatti uummata agarsiiftee rabbiilleen guyyaa qiyaamaadhaa uumaa fuulduratti si garsiisee si salphisuudhaaf ta'a. Tokko kana inni dalagee miti toobate irraa waan tura akka waa wanni kun amma dalageetti osuma jaartii qabuu jaa akka maraataa hamjaa jiyyaniin tokko wallaahi isa san yoomuu taanan dhiifamallee hin godhuuf jaan sun zinaadhaan na tuqeemi alhamdulillah takka zinaa dalaguu itti hin dhiyaanne sun viidiyoo xiyyeetana muraatitii isa beerangaa garuu jecha kun isarratti deebuu ta'a lammaffaa haddii shari'aadhaatiittu gartee isarra kaayama. Waan namni islaamaa tokko hin qabne namni namarra kaayee haddii shari'aadhaatiittu isarra kaayamu ta'a. Tokko kana. Lammaffaa ani alhamdulillah nama ergan fuudhe waan kana osoo hin dalagin maaf ta'uu hin dalagan manaan qaqqaba. Alhamdulillah. Garuu ilmi namaa immoo waan si godhu dhabee waggaa dhabee an silaa osoo gaafan fudhisan maaliif gallakkisuu dhabdee faadhan jaan silaa. Garuu akka nama yeroo eeggatanii beektaa yeroo ajandaa dhaban kan ajandaa namaa taama jedhanii irraa hayyee jedhan akkatan quba qabaadha. Ammoo warri hamtuu namaa fuutanii facaaftan ani qaatan gartee toobaa rabbii qiyyeettu toobaa jedhan. Nama gargalaa fi ganama rabbii qiyyaa walitti hayyee bahu tokko kana. Ati immoo hamtuu namaatiin gartee أنا بالبلغية والله فتشيت أنا زهمتو أنا ما تكو بالبلغية في سانغب وروانا نترجس بلوكين كده والله يمون تي مالك جنان غاري متيكا مالك أتي أم تو تنتهي كابنا نسيت وارجي غاري متفرر أنا من سنة بلوك غروك أب تكو خان Yo Facebook kan si ayye jenis blog ada. Ammo ni toko kaya khasan ille. Rabbi wasan ammo nama hamtu te facase walinge toko akamitu dufte difama godu fi dandeessame bakkatana fatwa ulama gabada. Namni kun hamtu te biyya hunda walinge nama hunda dilii keessana qee namni sun hundi keessa dubartiin faan qaanfadha please. Obboleessa wajjin dhalattan qabdanii hamtuu namaa gartee Muhammad bayayo argu fetes Muhammad bayayo fete terimi dem yo fete amma garu mare minamini khana jo khana isbra بدأت تيجي لما فاصلة خبج الديني خنا وسونا ما دين جالت تتاته وسونا ما النبي محمد جالت تتاته وسونا ما قرآن ربي جالت تتاته أنا أبجد شون تاني ملتو إنيما ديني أتسلام ما رت خنا أبجد سترو أبدت ترد وسونا نهينتين وسونا ما براتا تيماليا وسو عالم جدا تقول شيطان دوغون غرسي سورة دندوان تي وسونا ما سنتاته sila ati alima sanillee akkas goota jechuudha ture garuu ummoo baguma rabbite dhageesse kuna kana ammoo garuu isiniif faayidaan qabu filis dhiisaa wallahi isiniif gaarii miti dhiisaa ani irrallee ittiin kaayyadhu akkas
Isa gaarii miti ofirraa haqaa. Yoo obboleeyyan keessa isin dhaga'an taate dhiisi jaan kabajuma diiniitiif jecha. Irratti illee hin naaseena isa biroo kukuta. Kun kan waan ta'eef. Walaa taziru waaziratu wuzira ukraa nam tokkolleen dilii nama tokkoo baadhatee deemullee hin danda'u. Tokko kana. Dhageessanii ammoo fattaqu duniyaa wattaqu nisaa duniyaa fi dubartiin akka Muhammad bayaan fattante kanatti warri amma jirtan dhaloonni amma jirtan kun akka isin hin fattan dhaamsan isinidha. Keessaa dhalaabaa halaalatti irraa dhiyeessaa sirriitti halaalatti tokko kan halaalatti keessaa waan miidiyaa sooshaal miidiyaan alaa kan yoo fuudha barbaadde gabbayditi baadiyyaa dhaqeetiti soqadhu ta dubrummaa qabdu fuudhu. Alaan ammaa obba dubrummaa dhabde sii xiqqeessiti taaka jedhe mukaan na waraana jetti gaafa kaan nan kufe jetti gaafa kaan akka namatti dalagaa natti baay'attee sababa kana dubrummaa dhabee siin jetti achi deemte viidiyoo tan teessoo waraabdee sii xiqqeessiti beeku. Eessa yoo ati fuudhutti amala kan amala alaati gaa akkam gonare isa kanaaf isin jadhiirti eenyu of eegaa akkas dubbii amma isinittiin baay'isu ammoo hamtu namaa gartee waraabinaa tokko kana. Ammoo dhiirti yoo hanga feete dhalaan isin xiqqeessitellee isin dhalaa hin xiqqeessina wallahi tannan dhaamsa isin dhaamu. Dubartiidha waan ta'eef borus ati taati boro fuutu sanis akkasumatti xiqqeessitaa isin jaa waan ta'eef sattari'ate yoo ishiin si sattaruu baattees akkas ishii immoo jajjajaa jalata argatti waan ta'eef. Akkasii ulfaadhaa galatooma rabbiin badii tiyyaa fi teessanis rabbi irra nuuf haa taru dogongora keenya hundaa'u rabbi irra nuuf haa taru hariiroon keenya jabduu nuti rabbii keenya walitti hidhannee qabna tokko kana ilmi namaa wanga fedhe si godhallee qabiihu min al-insaan yansaa uyuubahu wa yadhkuru ayban fi akhiihi qad ikhtafa jan irra fokkotaa ilma namaa jechuun nama AB isaa dhiisee amma yoo warri sooshaal miidiyaa kanarra jiru hundi isaanii turraa namni tokko kabadirraa walaba ta'eeteen jedhu. Qabiihu min al-insaani yansaa uyuubahu wa yadhkuru ayban fi akhiihi qad ikhtafa irra fokkotaa ilma namaa jechuun nama AB gartee obboleessa isaa qoqqotu AB obboleessa isaa qajaasu ammoo AB ofii irraanfate jan walaw kaana dhaa akli lama caaba ghayrahu osoo nama aqlii qabaatu taate sila obboleessa ofii kana hin eebeessu hin sattara viidiyoo ittiin ergu akkanaa fi akkana hin jehuun je tokko kana dhageesse ammoo rabbi satirii inni irraa hin fuudhiniititi satirii immoo walirra haa sattarru isin jechuu barbaadeeti dhiisaadha isin jennaan inshaallah akkas ammoo kaayyoon cabnuti wallaan cabnu abbaddan ishee tolcheetan bareechee diin barsiisa malee kaayyoo ati maaree barattaa nama anin tolchee bareechee akkanatti gingilchee ilmi kaayee bareechee barsiisa malee kanaan hamilee qabuufi yookaan minaaminii fi nama akkanaa kana barattanii biratti inimaa yeroo akkanaa kana baratan jajjabaan na bira dhufaan anummaan kun yeroo akkanaatiin jajjabaadhawan yeroo keessa wallaa sheeka kiyya yoo sababa dogongor tokko sirraa argame sababa kanaaf daawarraa hin dhaabbatin yaa ayyuhalladiina aamanuu lima taquuluuna maa laa tafa'aluuna sun ilaa waan ofii ittiin dalayne maafin itti dalagaa jettee gaafa harka marattee teesse qoy akkam gootaa himi boleeso ati yoo fi dalagullee baatte namni sun itti dalaguun mala diini nabiin sallallahu alaihi wasallam naman dhaga'initti gara naman dhaga'initti geessa namni dhaga'eessun fuudha qomatti haffazee gara naman dhaga'initti geessuun malala diinummaan kun bakka argate jechuudha bari yeroo sallaa dhageesse ati ofiifuu dilaawaadha ati ofiifuu waattiin dalaydu minaamin iddilii tante rabbi si gaafata kana keessatti atummaanuu fakkeenya fudhattee gorfamuu dandeessaa as keessatti gartee muuxannoo argatu dandeessa kun kan as keessatti nabiin himeeti fattaqu duniyaa wattaqu nisaa dubartiin aadam jallifte boo dubartiin laal aadam jallifte aadamirra dubartii halaalatti dheessaa jechuun maali beeytaa tokko kana lammaffaa
Duniyaan illee halaalatti keessa duniyaan isin bareeddi. Lakkuma duniyaan bareeddu dubartiin bareeddi. Sheetaanis dogongorsee waamee kan si hojjechiisuu danda'a kun kan. Ammoo baada erga rabbiin bultii sitti ijaare jabeeffattee qacam godhattee abbaa kiyyaa yoo dabalate barbaadde deemtee karaa shari'aatiin dura tanaaqa ishii guuttee yoo dabalte dabalatte. Wayillaa ammoo takkitti maxeeta tanaan jireenya gaarii jiruu gaarii hojii jiraattee ibaadaa tan ta'e itti fuftu abbaa. Kuna kan ta ilma namaa ammoo itti dhiise ta rabbii keetii wajjii waliin itti gali ilma namaatiin raajaa ittiin qabaattini. Ilmi namaa akka fedhe si godha ilmi namaa si xiqqeessus garuu ammoo gama dubartiitiin yoo gama dubartii taate beekaaf rabbi sodaadhaaf dhiifne malee akka fincaanii fi waa jalaa guuran godhuu danda'a wallaahi uqsim wallaahi haa ta'u gaa rabbiin maaliif hin dilaa jechuufan dhiise malee gaarii miti wallaahi uqsim wallaahi sa'aat takka keessatti akka ati fincaanii fi yookaan caccabtee manatti haftu injiraa miti bar injiraa bar haa ta'u gaa shirkiidha sirriidhaa miti waan ta'eef gaarii miti akkasuma akkasitti niyyatullee gaarii miti nurraa illee tolu akkasi akkas of eegaa isa waa hundattu akkas kanaaf dogongora gartee ilmi namaa dogongora kan kee hanga fedhe fuudhee facaasullee gaaf tokko rabbiin jazaa numa kaafalaaf beeytan jazaa rabbiin numa kaafalaaf akkas yaa rabbi yaa allah akkas rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala خيري الدنيا في آخر اللي رب ولتنا قبو مبارك ربي سيعملك يسبه ديني في دنيا رب سيافور أما في أمت ربي سيسر راقب إجابدا إجا خاسدا ربي سر راقب إيبو دندار ربيني واني ربي رت والفاتين جر واني ربي رجبات تو كل ننجر يسا ديني في دنيا الآن سأل قدر ودين دقاقي بكاقي ملت درار أرميت يا ربي جنة أنغرتي سياغم مجلس ورّا هاتي جلادي تربي عرتي سن جنة ربي سناغم مجلس هند غيس سنو ربي آدم راد ربي سنياغوتو وربي يورما جيرتن اللي ربنا كان ربي ياتي تربي نجان سناغل يا آدم راد غيس ربي سنياغوتي يو أمو تخمتو نمتي يادوتات يو تشري نمتي يادوتات ربي الدنيا مرتي ربي جزاسي خبري سيها أغرسيسو الله جل وجلاله تق أتينا أمتو نمتي ياب قدامسي خيسي هابو قوقو تاكا ججد هيريان تنتيسين بريدين لما ججد هندالين تنمان نما إجالال سدي ججد تجيسي لفا خاسي سين بوباسين منومت فنچاني بودان سيلا هاقوران أفور hanga jiru dunia tanarra jiraatu fitinaadhaaf karaa rabbi siyaadhaaf lamaan nama kana quba qabaat qalbi caba takkaa namni hin cabin takkaa rabbi nama tokko hin agarsiisin qalbi caba takkaa musiibaa duniyaa tana gubbaatti takkaa rabbi mootota warra zaalimtota warra duraa irratti musiibaa takkaa hin buusin musiibaa addunyaa tanarratti takkaa hin argamin takka قد حديث إن شاء الله بإذن الله والله تنا يوم تانا دعاء صلاة شنن كيست أبدا إندي ستنا دعاء تنا بخلا أتين حمتو نمتي يدلين إني شري نمتي يدلين أجلسني تنا أبدا دعاء جل حفرسيتن جل السرر والله منابا يونا كجب ربي قرآن ربي خناني سيف كبدا ما مقا ربي قداتني سيف كبدا Osoo subii salaatu no subiin geensa osumaan rafaa jiru wallahi ani intalumata akka rabbiin na agarsiise akka kiyyatti shawaara seente manaaba kana guyyaa kanallee sheekatti himeen natti fakkaata maali manaaba kanaan natti dhufeen jeen shawaara galtee bishaan irratti gannaytee ofirratti gannaytee bishaan sun baanziila tahee itti qabate wallahi summa wallahi baanziila tahee itti qabatee qaamni kun guututti gubatee أجمرتن بارا قال لفا أولو تالي جهيج والله يونن كجب ربين أني كجب الله إنجالا نمنواني نرجن تك أرجع جد الله من دبتو بيبيا كلا إلا
والله ما ننجد يا رب إيش مثلا سنو مناقو سيسي جئتي والله دعاء سانت فسر والله أوف مخياب إلى لا يوتنا تاتس والله ربي إن أغرزي إن شاء الله